godina Walloo Kaabaa keessatti wal waraansi itti fufee jira. Wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggoottan lamaan darbaniif taasifamaa jiru karaa marii nagaatiin dhaabsisuudhaaf yommuu hawaasni addunyaa yaalii gochaa jiru kanatti bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti lolli guyyaa har'aa itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Jiraataan maqaan isaa akka caqasamu hin barbaanne tokko akka jedhetti karaa adda waraanaa raayyaa bakka Gubiyyee jedhamu irratti lolli cimaan taasifamaa jiraachuu isaa VOA'tti himuun gabaaseera. Bakka magaalaa Waldiyaa irraa kiiloomeetira 15 fagaatuu fi bakka Aliwuhaa jedhamu keessa namoonni jiraatan akka himanitti torban dabre keessa darbee kan taasifamaa ture lolli gareewwan lamaanii guyyaa har'aa daran cimee itti fufee jira. Lola godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiru kana irratti karaa mootummaas karaa adda bilisummaa uummata Tigraay ibsi kennamee jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitara isaanii irratti ibsa baasaniin waraana Eertiraa karaa naannoo Affaariin seenee bakka Barahillee jedhamutti waraana isaanii irratti dhohaasa bane injifachuu isaanii ibsee jira. Jilli Keeniyaarraa irreecha kabajuuf gara Itoophiyaatti imalaa ture Mooyyaalee irratti qaamolee mootummaatiin itti fufuun himame. Jilli moggaasa irreechaa karaa waan jedhuun Oromoota Keeniyaa fi firoota Oromootiin hirmaattota 250 ol qabatee gara Itoophiyaatti fuulleeffatee ture guyyaa kaleessaa Mooyyaalee qaqqabus humnoonni mootummaa daangaa eegan gara Oromiyaatti dabarsuu waan dorgamaniif karaa irratti itti fufanii jiraachuu miidiyaa sagalee WBO maddeen amanamoo irraa odeeffateera. Guyyoota 3 dura kamisa kaleessaatti Finfinnee ga'uuf akka karoorfatan jilli guddaan kun imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jirurraa beekamtii argachuun imala eegalan. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaas jila kanaaf simannaa guddaa qopheessuuf Finfinneetti qophii taasisaa jiraachuu beeksisee ture. Akkuma karoora isaaniitti kaleessa ganama Mooyyaalee qaqqaban jilli kun akkuma daangaa Mooyyaalee qaqqabaniin waraana mootummaatiin ittifaman. Imaltoota kana keessaa galiin Itoophiyaa hin seentan jedhamuun akka of duuba deebi'an itti himamus imaltoonni kaan wajjin waan dhufneef wal buusnee hin deemnu jechuun didanii dhaabbachuuf dirqamanii jiru. Jilli kabaja ayyaana irreechaaf Keeniyaarraa gara Oromiyaa dhufaa ture kun hariiroo biyyoota lamaanii kan jajjabeessu jedhamee eegamus akkaataa kanaan gufachuunsaa rifaatu uumee jira. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Finfinneerraa namoota keessummoota simatan hedduu garas ergus sababa rakkoo kanaatiin haalli jiru danqamee jiraachuu miidiyaan sagalee WBO odeeffateera. Ogeessi seeraa Keeniyaa mana murtii addunyaatti ICC'n himataman du'anii argaman. Ogeessi seeraa lammii Keeniyaa mana murtii yakka addunyaa irratti himatamanii jiran wiixata leengaddaa mana isaanii keessatti du'anii argamuu isaanii gabaasni Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibsee jira. Ogeessi seeraa Pool Gicheeruun dhimma filannoo Keeniyaa bara 2017 taasifamee wal qabatee himannaa pirezidaantii Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruutoo fi pirezidaantii duraanii Uhuru Keeniyaataa irratti mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaate gidduu seenuudhaan ragaa baatus sodaachisuudhaan kaaniif immoo maallaqa laachuudhaan akka ragaa hin baane taasisaniiru jedhamanii himatamuun dhimmi isaanii ilaalamaa ture. Gorsaan Koomishinii Mirga Namummaa Keeniyaa Maartiin Maaveejinaa Gicheeruun dhukkubsachuu isaaniif dhukkuba du'aaf battalatti isaan geessisu qabaachuun isaanii akka hin beekamne VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Dubbi himaan mana murtii yakka addunyaa yookaan ICC Faadii EL Abdallaa du'a Pool Gicheeruu ilaalchisee mootummaan Keeniyaa irraa hamma ibsi ifa ta'e isaan qaqqabutti dhimmicha irratti akka ibsa kennuu hin barbaanne beeksisanii jiru. Filannoo Keeniyaa bara 2017 taasifamee wal qabatee jeequmsa uumamee lubbuun nama 1000 olii darbuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabatee pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataa fi itti aanaan isaanii yeroo sanaa Wiiliyaam Ruutoon mana murtii yakka addunyaa irratti himatamuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo lola jibbaachisaa lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti gamtaa loltoota nafxanyaa waliin gaggeessaa jiruun injifannoo galmeessuun itti fufee. Jajaan olaanaa WBO guddaa filuun waardiyyoota Oromoo fi Oromiyaa gara naannawaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bobbaaseen jijjiirama milkii qabu fidee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannawaa sanatti bobbaafame kiyyoo diinotaa cicciruun magaalota xiyyeeffannoo humnoota nafxanyaa taateen amuruuf ijaartee guutummaan guutuutti qulqulleessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltuu qor qalbii saba isaa tiksu, loltuu lubbuu isaa qaalii saba isaaf kennu, loltuu seetaa qabdu ta'uu hawaasni amuruuf ijaartee ragaa ba'aa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalalaa fi kabajaa saba isaa biraa qabu daran fooyyessee jira. Saba isaa faana duun biyya abbaa isaa kabachiisee jira. Dhugumatti uummanni Oromoo yeroo hamaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo qabaachuun isaa
carroomuu isaatti jedhu hawaasni naannichaa. Ajajaan waraanaa faannoo kan humnoota faannoo ganuun Baardaar irraa tumsa mootummaa Bilxiginnaan Oromoota lafarraa daguuguuf gara Horroo Guduruu Wallaggaatti bobbaafame leenjicha waraana bilisummaa Oromoon haleelamuun ajjeefamee jira. Mootummaan Abiy Ahmad kan sabni Oromoo yoonan deeggaree akka inni jaarraa tokkoof waliin kaanetti cabsa jechuun ifatti dhaadate reessaa jabeeffatee humnoota biroo daboo waamachuun duulaamtuu fi daguuggaa sanyii Oromoota Horroo Guduruu Wallaggaa irratti raawwachaa jira. Mootummaan Abiy Ahmad kallattiin humnoota faannoo Amaaraa hidhachiiseen uummata Wallaggaa irratti bobbaasuun isaa icciitii jabaa of duubaa qaba jedhu keessa beektonni. Hidhattoonni Amaaraa Abbayyaan ce'anii dhufan Oromoo weeraruu fi ajjeesuuf eeyyama isaa argatan. Loojistiikii hunda eenyutu guutee isaan bobbaasaa jira. Qe'ee namaa seenanii Oromoo ajjeesuun dantaa siyaasaa Amaaraati gaaffileen sadeen kun deebii argachuu qabu. Mootummaan Abiy Ahmad guutummaa uummata Wallaggaa haaloo bu'uu barbaada. Alkallattiin Amaaraa hidhachiisuun loojistiikii kennuu eeyyama ittiin socho'an kennuu fi kan kana fakkaatan kun fedha mootummaa federaalaan kan raawwataa jirudha. Lola kanarratti waraana bilisummaa Oromoo ittiin qoruu barbaaduun uummata abdii kutachiisanii harka laachisiisuu erga harka laates akka lammata boqqoo waliin kaafanneef deebisanii cabsuu qorqalbiin olaantummaa Amaaraa akka fudhatu taasisuu onnee siyaasaa fi qabsoo akka hin qabaanneef hamileen waraanaan beelaan buqqa'insaan isa cabsuu ummati gidiraan itti wal darbee abdii dhabee akka harka laatu barbaadu jedha iccitii fi kaayyoon waraanichaa kun. Akka falaatti dargaggeessi Oromoo sooshaal miidiyaa irraa gadda isaa ibsachaa ooluu fi uffata aadaan Oromummaa isaa reessuu barbaaduun Oromummaan dhugaa gaafa xiqqeessa saba ofiif wareegamuu ta'uu hubatee bakka jiruu waan qabuun dirmachuu qabas jedhama. Uummata Horroo gargaaruu fi mootummaa kana naasisuu barbaannaan dargaggeessi wal kakaasee duulatti haaseenu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo deessa mootummaa keessaa sirnaan tolfateen sochii hidhattoota Amaaraa kana hordofuu fi laga Abbayyaa irratti kutee tooftaan loluu qabas jedhamee jira. Dabareen mootummaan kun si cabsuurraa waliin ka'ii duulii dhimma Wallaggaa waggoota arfan darban guutuu kanuma ture. Takka gumuzootaan takka Amaarotaan kan ajjeesisu mootummaa Abiy Ahmadidha. Waraana bilisummaa Oromoo jibbisiisuu fi humna mootummaa lolu miti uummatarraayyuu humna waan ittisuu hin dandeenyedha jedhanii fakkii akkasii sammuu uummataa keessatti kaasuufidha kaayyoon waraanaa kun. Jibba uummata Wallaggaaf qabamuun bifa kanaan uummata boqoo cabsuun haaloo ba'uudha. Uummata Wallaggaa cabsuun impaayera Itoophiyaa itti ufsiisuu akka ta'e diinnis firris beeka. Akeeka kana karaatti hambisuuf Oromoon waliin duuluu qaba jechuun waamichi taasifamee jira. Dhimmi waraanaa kun dhimma waraana bilisummaa Oromoo qofaa fakkeessuu yaaluun bakka Oromoon jiruu fi sadarkaa qorqalbii Oromoo wallaaluudha. Eenyummaan lama biyya tokko keessatti wal qixxaachuu hin qabu jedhanii warri amanan eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo cabsuun eenyummaa fi sabboonummaa Itoophiyaa ijaaruudha. Piroojeektiin kun waraana bilisummaa Oromoo jiraates dhiises Oromoo cabsanii Itoophiyaa ijaaruun kan itti fufu akeeka Oromoo Amaaraa warra goobanotaatiin. Adeemsa kana keessatti dhugaan hin haalamne sochii Wallaggaa keessatti taasifamu cabsuu dandeenyaan Oromiyaa fi Oromoo hunda akka cabsuutti hubatama. Har'a Oromoo waliif dirmataa hin jiru. Wallaggaa cabsinaan Oromoo hunda cabsuu salphaa akka ta'e ololli Wallaggaa yaadammedir jedhu ragaa guddaadha. Wallaggaa irraa nyaatanii dhuganii beelaa fi dheebuu itti ba'aniitiin Wallaggaa dachee dhiigaa jechuun waaman kun tooftaa waraanaa keessaa isa duraatiin dursanii maqaa balleessuu yakkamaa taasisuu fi olola itti oofuun ittaansee lolaa fi weerara gaggeessuun amala diinotaatiin. Kan nama gaddisiisu garuu Oromoon tooftaa diinaa kana hubachuu dadhabuudha. Har'a diinonni Oromoo Oromiyaa hunda keessa jiru bifa wal dura dhaabachiifamaa jirutu jira. Darbees diinonni Wallaggaa keessaa biqilan wal dura dhaabachiisanii kaasaan wal hin hubanne waliin gallee wal faana hin hojjenne gochaa jiru. Kana gochuufis caasama mooraa qabsoo keessaa lolanii seenanii waan qabsichaaf quuqaman fakkeessanii walirratti kaasaa jiru. Warri har'a maccaa dhabamsiisuuf maccaatti duulan boru Finfinnee salphaatti to'achuuf karoora qabaachuu isaanii ragaan viidiyoon ba'aa jiru ni mirkaneessa. Habashoonni Finfinneetti guuramuun bataskaana keessatti leenjii waraanaa fudhachaa jiru. Dadhabsiisaniif malee yoo Wallaggaa dadhabsiisan Finfinnee keessatti Oromoo ajjeesuu eegalu. Gaafa sana
ati abaaw, ati kaafaw, ati PP waan jedhanii jiru. Oromoo ta'uu qofaaf nama ajjeesu. Maatiin Oromoota meeshaa maleeyyiin dhaqamsaa amuruutti ta'e mootummaa nama nyaataa Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa fi Finxaalii Amaaraatiin kan qindaa'e ta'uun ifa galaadha. Oromoon marti tooftaa diinaa kanarratti dammaquudhaan sagalee tokkoon diina dura dhaabbachuu qabas jedhamaa jira. Kan kabajamtoota hordoftoota